Okay, video duraanii keessatti waa'ee verbal reasoning irraa vocabulary, analogy fi sentence completion ilaalle turre. Video irraa kan keessatti ammoo reading comprehension ilaalaa jechuudha. Fakkeenya waliin qabannee isin dhufnee jira jechuudha. Reading comprehension kunini content qormaata kamiyyuu keessa yookaan qabiyyee qormaata kamiyyuu keessa fakkeenyaaf akka entrance, JET exam, writing exam dhaabbilee garaagaraa keessatti yeroo maran argama jechuudha. Kan dhabamu miti. Innillee wanni inni qabiyyee qormaata kan keessa hin dhabamnee fi walamaa fi tokkoffaani dandeettii atiin dubbistu xiinxaltee hubachuu kan ilaaluuf yoo ta'u, inni lammaffaan ammoo akka ibsii Cambridge qorannoon Cambridge University irraa ba'e tokko ibsutti barataan qormaata san qoratame rizaltii gaarii yookaan qabxii gaarii akka argatu gargaaruudhaa fi akka boonesiitti jechuudha. Garuu qormaata reading comprehension kana qabiyyee kana hin dalanne taanaan qormaata kaallee dabruun probabilitiin isaa baay'ee xiqqaadha jechuudha. Kun ammoo maaliif ta'uu danda'e jennee kalaal taate sababa gugurdaa rakkoo gurguddoo lama irra kan ka'edha. Inni tokkoffaan deeply keessa seentee dubbisuu, kunis taayimii yookiin yeroo keenya kan gaaffii bira sila hojjechuu fi qabnullee nu jalaa nyaate rakkoo qormaata kana irratti nu raangaa jechuudha. Inni lammaffaan ammoo rakkoon inni lammaffaa dubbisicha akka yaada mataa keetiitti deebisuu jechuudha. Gaaffiilee dubbis keessa ba'anii akka yaada mataa keetiitti sila garuu wantichi akka yaada mataa keessa osoo hin ta'in akka dubbisichaatti akkaataa dubbisichaatiin deebisuu qabda jechuudha. Mee fakkeenyaaf barreeffamichi paaseejichi waa'ee tirannaa yookaan ammoo evolutionii yoo haasa'u, evolutionii keessatti namni steepiin tirannaadhaan jaldeessara gara namaatti dhufee jedhan paaseejichaa jennuuti. Gaaffiin paaseejichi jal jiru ammoo namni akkamiin argamee kan jirta yaateen ammoo deebite daayirektilii waaqatti uume yookaan akka biraatti akka yaada dhugaallee ta'u akka yaada jirutti yookiin keettaate yeroof qormaata sun dhabdaa jechuudha. Qormaata sun eegsi argatamaa inni akka paaseejichaa deebisuu qabdaa waan jedhuuf jechuudha. Yoo akkan ta'e ammoo maal ta'u malee furmaatii jiru maanii waan jedhamu ilaallu. Furmaata jiru tokkoffaa read scheming jechuudha. Scheme goota dubbisuudha. Surface of the text not in deep. Barreeffamichi waa'ee maanii yookiin waan jedhu qofa hubachuuf jecha ariifattee dubbisuudha jechuudha. Inni lammaffaa ammoo read the question and understand the question. Gaaffilee hunda dubbisuu qabda. Gaaffilee hunda dubbistee kiiwordii gaafficha sirrii qabachuu qabda jechuudha. Sadaffaarratti skeening gootee dubbistaa. Kiiwordii amma gaaffilee jala paaseejii yookaan dubbisichi jala jiru keessa qabatti suni deebite paaseejii kee barbaaddaa jechuudha. Maloota kana fayyadamnaan salphumatti qormaata kan hin daladdaa jechuudha. Amma inni ittaan ammoo inni ilaalu malee gaaffiin reading comprehension kun gaaffilee akkamii ba'aa kan jettaatu common types of question jira jechuudha. Gizee reading comprehension keessa bahu tokko factual question kan jedhanii jira. Factual question fakkeenyaaf where was the event occurred yookaan ammoo akka barreeffamichi sunitti eventiin sun gochi sun yoom raawwatame, when did yookaan yeroo kamii yookaan bakka kamii gan how old waan ifa gaafa kam gaafat factual question jennaan jechuudha. Reading comprehension keessan dhabamu jechuudha. Main idea question kan jedhan jira. Inni kunis yaadii joon paaseejii kana maanii dubbis kana maanii kan jedhu si gaafachuu danda'a. Yaadii joon keeyyaata tokkoffaa maanii keeyyaata lammaffaa maanii illee si gaafachuu danda'a. Taayitiliin yookaan mata dureen paaseejii kana maal ta'uu qaba jedhee kan si gaafatu main idea question jennaan jechuudha. Inni sadaffaa ammoo inference question kan jennu ni jira. Inference question kun immoo decisionii fi conclusion akkuma judgmentii gartaatiin barreeffamni sun erga hubattee booda irraa qabdu. Fakkeenyaaf the reason he did that was probably itti fakkeenyaaf sababii wanti sun akkana kan ta'eef akkana ittaatiin decision fi judgmentii natti rakkennitu kasi gaafatu akka rakkenni kasi gaafatu inference question jennaani. Inni biraa ammoo reference kan jedhu jira. Referensiin kun ammoo pronoun hin jiraane maqibsi garaagaraa achi keessa kenna. Fakkeenyaaf it, she kan jedhu kana fakkeenyaaf what does it indicate in paragraph 2. Fakkeenyaaf paragraph 2 keessatti it pronoun hin jedhu kan she pronoun hin jedhu kun maan bakka bu'a jedhaa paaseejii si gaafachuu danda'a jechuudha. Fakkeenya paaseejii tokkisanii qabadheetiin dhufee jira. Mee paaseejii kan sakandii 30 tiifaa dubbisnuuti maalumaa.
Second soddoma ferga dubbisneetini iskeen goonee jenneetiin jirra. Amma immoo gaafilee as jala kennaman kan mee alaaluuti kanallee sekanduma 15f alaalume kanas. Gaariidha baay'ee gaariidha. Okay, mee am gaafilee jiran kan dalaguutti adeemnuti jechuudha. Akka passage jechuun yaa'u directly reading comprehension bifum kanaan dhufa jechuudha. Yeroo hedduu qormaata garaagaraa irratti gaafilee garaagaraa ta'uu danda'a, passage garaagaraa ta'uu danda'a malee bifum kanaan dhufa. Kun ammoo akka karaa agarsiistuutti kan gargaartudha. Mee gaafii tokkoffaa maal jetti? What is the title of the passage? Mata dureen passage kana maalidha kan jedhu kan yoo laallu jalqaba dubbisichaa dubbisuu malee jechuudha. Kun screen irratti argitan kan dubbis kan ilaalta. A, forest animal. B, a sport contest and C, trendedha. Deebiin isaa immoo dubbis keessa ilaalu last and first animal had a sport context. Waa'ee sport context kan inni haasa'u jiru kanaafuu deebiin isaa A, sport context kan jedhu kanaadha jechuudha. Okay, Islamaffaatoo deebiin ammoo when did the forest animal have a sport context jedhama. Gaafichi kan erga hubanne booda waan gartee ween jedha bakka yeroo sport contestiin kun itti deeme wal qabat passage kee barbaannaa jechuudha. Highlight jechuudha. Class Sunday sport contest last Sunday forest animal had kun last Sunday dha jechuudha. Jalqaba bira jiraayu. Okay, inni biraa immoo why could an ant win? Why inni biraa why could the ant win? Antiin maaf ashannaftii antii ofii maalisi xumtiidha. Why did the ant win kan jedha kan ammoo passage kee barbaannaa jechuudha. Passage kee barbaannu she left it much everything is done everybody so she won the next so she won. Okay, as dhufna elephant woody and an ant kun antiin kan Nima had the white lived although Nima is a small antina. Waan Nimaan kun antidha jechuudha. Tina she lifted much heavier things than her body so she won. Because deebiin jechuudha. Kanaafuu deebiin maal ta'a? Because she could lift much heavier things than her body kan jechuun ta'a jechuudha. Okay, inni biraa immoo did rabbit win? Rabbitiin illeettiin ashannaftee jirti moota jirtidha. Kontekstii kanaa jechuudha. Sport kontekstii akkasiin moota fakkeensiin immoo ilaalaa jechuudha. Barreeffama kee deemne. And the next rapid and church strength address. I rapid out he could be tortoisisuun jechuudha qocaadha. Kanaafuu rapid couldn't lie again. Kanaafuu deebiin isaa no he didn't jechuudha immoo jechuudha. Okay, inni shanaffaa immoo why couldn't rapid win the first? Why couldn't rapid win the first prize? Prize jalqaba maaniif tokkoffaa maaf hin bahinii raabitiin jechuudha. Why couldn't rabbit win the first context? Sababi maanii waan jedhamu sababa las kee deemna raabit and run as fast as he could until he couldn't see trend. Let me have a rest. And he said to himself and slept under big tree. Okay, because sababin lene because he slept under what? A big tree till the race was over. Kanaafuu ta'uu dandeenya. Reading comprehension wal qabatee wanni aan qabadhe dhufeen taaf fakkaatti. Ammoo hubadhu waan tokko yeroo kamiyyuu waan ansiidhamu qormaata kamiyyuu kanaaf keessumatti entrance JT fi writing exam dhaabbilee garaagaraa kan reading comprehension yeroo kamaraa yoo keessaafu miti garuu reading comprehension kan hojjannaan akkuma reference jedhan probability natiin qormaata sun dabruu fi result gaarii argachuu dandeettulleen akkasumas fi milkaa'uu danda'a. Kanumaafuu reading comprehension irratti xiyyeeffannoo guddaa taasisiisin jira. Yeroo dheeraa kan keemmoo dubbisuun hin ijjeessin ofirras hin jira. Gaafilee dubbisichi jala jiran laaluudhaan deemi bakka san dubbisee akkasiin dalagisiin jira. Ammoo viidiyoon kun sitti tolaan ammoo like godhii maatii channel kanaa ta'uu barbaadamu subscribe godhii maatii channel kanaa taasisin jecha. Yeroo ta'an ammoo viidiyoo biraatiin kan jireenya exam wal qabatuun qabadheetiin isanii dhufaanii akkasumatti nagaa
turaa. Ciao.